Ishii akkam jirtu ijoollee Oromoo fayyaa keessanii jajjabaattu jireenya akkam barumsa wayii isinii qabadhee dhufee barumsichis inni waa'ee yuutooppiiti jechuudhaani. Yuutooppii akkamitti itti fayyadamaa jirraa yeroo jennee wal gaafannuuni yuutooppiin kiyya amma saabskraayibiinsaa kuma naaf gooteera jechuudhaan. Garuu immoo laayifii gaddinaan dhiibnee jechuudhaani koomunikeetii waan adda addaa hundayyuu gannaa dhiiseera. Kanaafuu barumsichaa wajjiniin keessa gallee ilaallu. Ishii amma yeroo dhufnee as seennuuni bakka sarchii kan argaa jirtu jechuudhaani. Sarchii kana irratti maqaa keessan rukuttu jechuudhaani. Maqaa Xayyib Ishii Naasir Jamaal akka kanasitti maqaa keessan barreeffattu jechuudhaan. Yeroo maqaa keessan barreeffattanii kunoo akkasitti naaf fida jechuudha maqaa kiyya. Kan keessanii yookiin akkasirra keessatti baasanii yookiin immoo jalatti akkas isinii fidaa jechuudha yoo maqaa keessan irra keessatti isiniin baafne jechuudha. Kan kiyya maqaa kiyya waan fidallisaas maannoo fidallisaas xixiqqoo ta'e jennaan firlifiititti naa baasaa jechuudha. Kanaaf ammas asumatti rukunnaa jechuudha. Yeroo asitti rukunne kunoo akkasitti fidaa jechuudhaani. Kunoo akkuma isin argaa jirtanuu kunoo koomunikeetii gannaa dhiiseera jechuudha. Koomunikeetii irra eega gannaa dhiisee garuu eega isa naa gadhiisee laayifii daayirektarii akkan hin waraabnee fi isa gadi naan dhiibne jechuudha. Isaaf immoo gargaarsa barbaachisa jechuudhaani. Gargaarsichas immoo mee isin agarsiisanii ammas nafaana bu'aa jechuudhaani. Ammas kunoo asumatti rukunnaa jechuudha. Erga sitti rukunneeni waan koomunikeetii gannaa dhiisee jiruuf kunoo poostii waan an barbaade irratti gochuudhaaf kunoo kana gannaa dhiisee jiraanii. Kuni laayifiidhaanii kan sagaleeti kun immoo viidiyoodhaani jechuudha. Amma yeroon kana irratti rukutuuni bakka laayif jedhu kana irratti jechuudhaani kunoo walumaan ilaalla jechuudha. Yeroo asirratti kunoo akkas rukutee kunoo kana naa baasaa jechuudhaani. Kana naa baasa. Kanaaf jennaan yeroon asirratti kunoo okeen godhaani. Yeroon okee godhe kunoo akka kanatti fidaa jechuudha. Yeroon akka kanatti fide yeroon akka kanatti fideeni kanaafuu innaan of duuba irraa deebinaa jechuudhaani. Utuu naaf gadhiisee silaa akka kanatti hin fiduu jechuudha. Amma of duuba deebineeni kunoo ammas bakkuma maqaa kiyyaatti deebinaa jechuudhaani. Maqaa kiyya argaa jirtu mitiini kunoo masmara 3 argaa jirtu. Masmara 3 kanarratti cuqaasnaa jechuudhaani. Erga cuqaasnee kaane kunoo bakka masmara jalaa kana argaa jirtu jechuudhaani. Asirratti ammas cuqaasnaani. Erga cuqaasnee kaane kunoo argaa jirtu jechuudha. Ammas kunoo sendi bakka jedhu kan argaa jirtuuni. Bakka sendi jedhu kana jechuudha. Asirratti akkas cuqaasnaani. Erga cuqaasnee kaane kunoo bakka kanatti jechuudhaani. Laayif bakka jedhu kanarratti guuttattu jechuudhaani gargaarsa. Kunoo waan an barreessee jiruu fi eega guuttattanii kaatanii ilaalaa naanuma wajjin akkas gadi qabnaanii. Erga gadi qabnee kunoo akka kanatti saabskraayibiingi akkuma naa guutee jiraanii laayif istiraamii akka inni naa gadhiisuuf piliis taankii jettanii jechuudha itti barreeffattanii yeroo barreeffattanii kaatan kunoo bakka sandii kan argaa jirtu mitiini sanditti kanarratti cuqaastu jechuudhaani. Erga cuqaastanii kalas gargaarsa isiniif godheeni barreeffama kana eega barreessitanii dhaqeeni kalas guyyaa 2 yookiin guyyaa 3 booddee laayifii daayirektarii isinii seenuu danda'a jechuudha. Eeshi ijoollee waa'ee toppii kana irratti gaa amma risaalaan kana ergee irratti kunoo naaf deebiseera jechuudhaan kan kiyyaa. Erga naaf deebiseenii amma kunoo sarchii kana dhumneeni maqaa kiyya itti guutaa jechuudhaani. Maqaa kiyya Naasir godheeni jechuudhaani. Xayyib sarchi godhadha jechuudhaani. Akkasitti naa fidaa jechuudha. Yeroo inni fide akkasitti nama asirratti rukutaani. Erga rukutee ka'eeni amma kunoo naa fideeraa jechuudhaan kan kiyya. Erga naa fidee ka'eeni as dhumnaan jechuudhaan kunoo bakka kana jechuudhaani. Bakka kana yeroo inni dhufeeni asirratti ammas caanni goona yeroo cuqaasne gadi dhufne jechuudha. Kunoo bakka laayif jedhu kanatti kan yuutooppii jechuudha. Laayifii yuutooppii jechuudhaani. Asirratti ammas akkas cuqaasnaa jechuudhaan. Erga cuqaasneeni maal fidee jiraanii kunoo akka kanatti naa fidee jechuudha.
Kunoo amma kan koo viidiyoodhaan fidee jira. Yoo viidiyoo barbaadan akkuma kanatti seentuun yoo immoo iskiriinii barbaadan kunoo asirratti deeffattu jechuudhaan kunoo waluma bukkee jiruuni wal kaloo jiru jechuudha. Isin kun viidiyoodhaan isin kaameraas agarsiisaa jirtu kun isin kun iskiriinii irratti hin dhaane jechuudhaan nama iskiriinii irratti yeroo hin dhaye kun akkasitti fidaa jechuudha. Eegan iskiriinii irratti dhayeenii maal gochuu qabaanii akkas godheenii iskiriinii irratti dhayeen jira miti maqaan asirratti guuttadha jechuudha. Maqaa waan laayivii ittiin seenu jechuudha. Waan barbaada jedhee guuttachuu nan danda'a. Mee kottaa seenaa. Mee kottaa seenaan jedha. Okay. Eegan kana guutee ka'eenii akkana waliin saabaa jechuudha. Eegoo xiqqoo si wal saabee mallattoo tuqaa kan argaa jirtu jechuudhaani. Akka seetti mul'atu abdiin qabaan. Mallattoo tuqaa kan agartaniitu mitiini laazima wanni kuni arongaadee ta'uu qaba jechuudha. Sinni kisteettu kun yoo akkanaan kalasii wama ittiin seentan qofee rukutattanii as rukuttanii kunoo akkasitti isinii fida. Isin immoo eessa dhuftu kunoo iddoo kana dhuftanii asirratti akkas rukuttu. Yeroo rukuttanii barreeffama sadiitu jira jechuudhaani. Barreeffama sadan kana keessaa kajalaa kanatti jechuudhaani caanni gootu jechuudhaani. Erga kunoo kajalaa ammaatti caanni gootanii kunoo isa sila adii agarsiisee bakka nekisteedhu kanarratti arongaadee fidee isinii agarsiisaa jechuudhaani. Arongaadee kanarratti kunoo akkas cuqaasnaa jechuudhaani. Erga cuqaasnee kaanee akkasitti fide jechuudhaani. Kunoo mee kottaa seenaa isan jedhee sila barreesse piroofaayiliin ittiin seenuu jedhee wajjiniin naa fidee jira jechuudhaani. Amma kunoo warra keessoo kana dhufnaa jechuudhaani. Bakka sheeritti qastii kana jechuudha. Asirratti akkas rukunna. Yeroo asirratti rukunnee kunoo mata duree irratti sheeriin kuni kan yuutooppiiti jechuudha. Yuutooppiin keessan sheerii isinii baasuu jalqabeera jechuudha. Yeroo asirratti yuutooppii keessan irratti sheerii gootu jechuudha. Eega kaatanii waatsaappii, telegiraamii, feesbuukii waan barbaadan tiwutarii, snaapchaat waan hunda irratti jechuudhaani kalas sheerii gochuu dandeessu jechuudha. Achi keessaa baana. Erga achi keessaa baanee as dhufna jechuudhaani. Argaa jirtu bakka kana. Kunoo bakka itti iskiriiptoo kana jechuudhaan footoo akka iskiriiptoo asirratti caanni goonaani. Footoo isa kana jechuudha. Isa laayifiin kana ofii isaatii dhaabbanni isaa achi isinii gadhiise dhiiftanii footoo waan barbaadan irra footoo gaarii irra keewwachuu dandeessu jechuudha. Yeroo laayifii seenuudha jettan. Amma as dhuftuuni tu laayifiin seeniin dura akka kanatti isinii fida jechuudhaani. Asirratti kunoo bakka jalaa kanarratti qastiin ol deebitee jirtu kanarratti rukuttuuni footoo piroofaayilii jawwaala keessan keessa jiru hunda isaa isinii baasa jechuudhaani. Isa keessaa waan barbaadan irratti godhattanii yoo barbaadan akka kanatti muluu jawwaalaatiin kanas ciibsee isinii fida jechuudha. Akka asitti immoo dhaabbiitti isinii fida jechuudhaani. An kana lachuutu amma waan hin fayyadamneef nikistiin ittiin deebisee rukuta jechuudhaani. Nikistiin godha. Nikistii yeroo nan godhee kunoo akka kanatti naa fidaa jechuudhaani. Yeroo akka kanatti naa fidee kunoo goo'iiti jedhaa jira mitiini. Ammas kunoo asumatti hin dha'an jechuudhaani. Yeroo asirratti dha'e kunoo ammas istaarti naan jedhaani. Istaartii kanarratti